Nagaan nagara caaluu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf baay'eetu hordoftoota gidduu YouTube jalatti kan argamu kan jirtan hunduma keessanii isiniin jecha magartuu waan jette dhageessaniittu Seedoonii na fuudhuu fi Seedoo kana walii galleerraa qalabatii natti godhachuu jettee jechuudha. Hayyuu eessa jirtan jedhe kootu kanirraa ilkaan cabsiteetta akkasumallee funuuna keessa yaasteetta miti kana kootu honnee dhayi lafaan dhayi kanadha kan barbaachisu jechuudha. Sumayyaa dhiisee hayyuu dhiiseetu kan koo taasisuu nan danda'a jette. Kan sana taasifachuu hin jenne baasawwee kan koo taasifachuu nan danda'a. Tole erga akkas ta'ee baay'ee bareedaadha. Sababni isaas immoo yeroo darbe wayii viidiyoo hojjetaniitu Seedoonii gara mana abdii dhaqee ture. Ishiinummaa achi keessa jirti miti manicha keessa jirti. Isuma ishiin irraa dubbadha kaayii ani garuu viidiyoo sana hin ilaalle. Haa ta'uyyuu malee akkuma nama kamii bishaan qopheessee waan ta'eef nyaata wayiis qopheessee osumaan gushaa jiru akka tasaa ta'ee abdiin dhufee nutiin dhufa jennee waayyaanne hin qabnu garuu baga dhufeeyyuuti jette. Baga dhufeeyyuuti nuti itti yaanneen ture dhufunsa immoo waan baay'ee addanaa baaseette jechuudha. Gaafa inni egaa dhufuu maal goota jedheen natti fakkaate maal goota jennaanini ani maalin godhee nan jaalatti miti hani haadha manaa kee miti jennaanini maal si dhibeessaa waan akkasii naamna naan jedhe jette. Sana booddee dhaga'amaa kaleessa immoo viidiyoo ajaa'ibaa dinqisiisaa qabattee dhuftee jechuudha. Mushurraadhuma reefuu gaadaa keessaa baatu fakkaattee kacceettee dhufteetu misiraachuu addaan itti himte jechuudha. Seedoonii kan biyya Yamanitti deebi'ee fi egaa akkuma beekamu mucaasaa marmaraa gochuufi malee si'insi marammarsiisuufi miti magartuuf siin jechuun jaaladhaayi. Siinii ammayyuu hojii keessan duraa jalqabaa sana waan dhiistanii fakkaatu jechuudha. Jaartii hajji faanas hojii keessan hojjechaadhuma akka jirtanitti dhaqanii odeeffannoon jiru jechuudha. Inni kunis maalidhaati ani waan hundumaa keessaayyuu baheera abdii dhiiseera akkasumallee jireenya mataa kootiin jiraachuu barbaada jette. Namni tokko erga jireenya mataa isaatii jiraachuullee barbaade obboleetti keenya akkasuma maal godha sitti fakkaate waan hundumaa keessaanii ba'a jechuudha. Ati tokkoffaa isa dhiisera jette malee mana sana keessaallee hin baane qolfii mana isaatiillee ittiin kennine. Yommuu mana sana keessa seene immoo jaalala kootiin qabama inni maraata jettee jechuudha. Haa maraatuutti kenne siin jechuun jaaladha. Oromoon hin fayyifata abdiidhaan fayyifachuu hin dadhabu. Mee hatumteetti kennime haa maraatu siin jenna. Inni biraas immoo egaa Seedoonii umaa waan si faana haasawee hin qabu akkanaaf waka bakee wakabda jechuudhaati. Iwwa kabina amma satu sinafe ajii akkasumallee waan qumanaadha waan kooti habdimoo falatti baatetta jechuudha. Haati jechuudha mucaa miskiina sana jechuudha. Dhimma mataa keetii tapha barbaaddettee rumee abbaan barbaade si haa fuudhu garuu Seedoon si fuudhu Seedoon leenca keenyadha warqiidha. Seedoonii siin jechuun jaaladha. Hin argattu isaan jechuudha. Akkasumallee ayyuuni jaalala isaa qabaattee miti jaalalli isaa ishii qabee miti qabeenya Seedoo ilaaltee dhattee itti hirmite malee ishiin qarshii jaalatti jette. Ati maal isaa jaalattee itti hirmuu barbaadde jaartii sadaffaa taate moo inni sun hundumti isaa haqamee dileetii ta'ee taate jaartii tokkoffaa taata naan galle ajjalatti naan galle meerra deebi'iitiin nuuf dubbadhu siin jechuun jaaladha. Isa kanadha jechuudha. Akeekkachiisa biraa immoo maal kennite waan kootiin yeroo hundumayyuuti magartuun kana taate magartuun achiin baate magartuun qabettissee taate jette. Inni kan ishiin jettu waan gadhee maaliif hojjettu waan gaarii maaliif hin hojjenne akkasumas immoo edda isaanii hin barbaanne qolfi isaa maaliif hin kennine mana isaa maaliif gadi dhiistee hin baanedha kan ishiin jetti maleedha. Waan biraa waan jette hin qabdu. Viidiyoo ishiin nan dhaggeeffadha haani dhugaa dubbachuudhaaf isa kanadha jechuudha. Ati garuu isarra miti kan jirtu abdiin isin dhiisne Seedoon isin jaalatu hin sobdaa
seedoon na jaalateera seedoon qalabatii naa gochuudhaaf jira jettee abdiidhaan gara keetti funaannachuu yookiin immoo fudhachuudhaaf jechuudha. Atis iyyuu jetteetta waan ta'eef inni naaf baay'ee naaffaatu qabe yeroon isa gochuu jettee jechuudha. Egaa kan inni si inaaf maaliif akkas goota maaliif goshita kan inni si jedheeni hin beeknu ka akkasuma immoo shira sayettu kana sobuu dandeessaa hin beeknu isaanitti waan beeknu hin qabnu amma iyyuu yoo abdiin hin barbaadu jetteetta ta'ee daawun mana isaa keessaa sin jette malee waan sin jette hin qabdu jechuudha waan kootiin isa kanadha sin jechuun jaalanna. Akkasumas immoo isaanitti viidiyoo gadi gallakkine se'edhu fanaa akka qoraanatti alshanii jaara deddeebiitti hilaalii silaa ganamas galgalas magartuu naan jettan irraa bu'uu diddee ana durawoo abdiinii jaalallee godhachuuf jetteetidha. Amma seedoo irraa maal qabdareeti seedoo maal keetii seedoo maal sii ta'a jetteen jechuudha. Isa kanadha. Inni biraammoo jaarteen ajii duuteetti yookiin immoo ofsaala galteetti jedhanii abdii qaban ture yaa saba keenya yaa hordoftoota kiyya of dhaggeeffachaa baasa beekuu viidiyoo waraaba dhugaa rabbii dubbachuudhaaf taanan jechuudha. Innaa viidiyoo caaltuun hojjatte irratti kachiftee harka ishii sosochoosaa marki ishii socho'aa jechuudha. Harka ishii sosochoosaadhuma caaltuutti waan nagite dubbachaa turte jechuudha. Sababiin immoo caaltuutti ammoo waan argamu dubbatamu caaltuun kolfeetti geeddaratteetti mana isheetti akkasumallee isheen baru jennaan ajiidhaan waamtee ajiidhaan tumii dhidhiititi irraa naafuudhi kolfii mana seenaa gaafa jettuun lakkane waan dhidheetuuf hin qabu amalmaan hin gaafadha jechaanii ture jechuudha. Amalaan yoo gaafates caaltuun garuu banuu hin dandeenye. Akkanaan qabbanaa hin beektati jettee caaltuun gaafa isheen dubbattu ani se'edoon sodaadhee miti se'edoodhaan sodaadhee mitanii akkasumallee ijoollee isaatiidhaaf yaadeenanii ijoollee isaatiif yaadeen malee ani seedoo dadhabee miti jette jechuudha. Kan akkasitti tumamte caal ani dhugaa harki ishii caabeera harki ishiin hojjetu jedheenanii akkam taatti jedheenaan kana booddee waan tokko sochootu jedheen jechuudha. Murteeffadhe jechuudha. Maaliif jennaanii olutaalchisee lafaan deebisaa ture. Ishiin immoo olutaalee lafaan deebi'uusi ani cimtuudhaan jabduudha itti akkana baate jechuudha. Haa ta'uyyuu malee caaltuun egaa balbalas hin banne jechuudha. Indiddi jechuudha. Baay'een gammadesse onnee kootu na boqote baga boqotte baga si gammachiise kana caala gammadisiin jechuu jaalannaa caaltu. Amma immoo shakkiin keessa koo jiru kolfiin almee kan geeddarameera. Ammas akkatti kennamu ammas akka fudhatanii keessi kunatti maa jira jechuudha. Akka fudhatan kolfii caaltuurraa jechuudha. Isa kanadha. Amma dubartiin akkattiidhaanii asii dabaattee helma dhiiraatiif adeemtu anamma caaltuudha. Sodaa guddaa jechuudha. Meerruuma akkamii raftaani kan na ajaa'ibe meerruuma akkamii raftee bulti caaltuudhaan dirriba rafeen bulu dhugaa dubbachuudhaaf nama akkanaa faana jiraadhe jechuudha. Irriba akkamiiti ishii fudhatame isa hoo ajjiyoo sammuu raateessiteetti mujujeessite akkatti ishiin ifattu akkatti ishiin maal gootu akkasumallee caaltuun maaliif gara ishee kaallee geessuu didde se'edoon illee maaliidhaaf egaa wanti hundumtiyyuu egaa yeroo qabaa yeroo isaatti malees hin ta'u innis fajajee namni fajajee furmaata barbaadachuu hin danda'u. Maaliif jennaan ofiisaatiifuu fajajeera ofiisaatiifuu gadi dhiiseera waan ta'eef jechuudha. Koottuun baanaa ittiin kan garaa koo irra calaa garaa iddoo inni itti na nyaatetti ishiin kolfetti kennuu dinnaan koottuun baanaa aniif ajjii wajjin hin baanaa inni nuti dhugnutti balbala kana bantee nuun hedduu taanaan siidhuma ta'edhaan inni turan jechuudha. Sanaa booda kaaftee fuutee gaafa ishiin bahuudhaaf jettu otoo caammaan keeyyatee yookiin mana qalaa caammaan keeyyatee luuf jedhee gaafa inni bahu miila duwwaa deemtaa caammaa keeyyadhu jetteeni ofiishiitidhaa fi caammaa akka inni keeyyate goote jechuudha. Jaartiin ajjii jechuudha. Amma kanatti nama kana raateessite nama kanaan wallaasiteetti jechuudha.
waaqayyo haraara isiniif haa godhu hunduma keessaniidhaa fi waaqayyo haraara isiniif haa godhu wanti isin hojjechaa jirtanii wanti isin taasisaa jirtanii waan gaarii miti keessumaa jaartii hajji sana araarri siif haa ta'u dhugaa araaraan si haa balleessu osoo hin taane araarri siif haa ta'u jaalattee miti kan kana hundumaa gochaa jirtu waan ta'eefi siin jedha egaa kan nama meeqa hojjechiiftee kan nama meeqa akka waa meeqa taasistu ana ajaa'iba kun dhugaa seeratti dhiyaachuu qabdi jechuudha seeduun ammayyuu isa shiree bibiwaa osoo hin taane jechuudha dirgim godhee jechuudha akka ishiin achi keessaan baanetti okkaamsisa isheessisuu qaba jechuudha ammayyuu itti dhaadachaa jirti nan balleessa nan barbadeessa jettee ammayyuu dhaadachaa jirti ishiin jechuudha of duuban deebite jechuudha isa kanaaf immoo sirritti akka leenjii amtu garafama mana hidhaa sana akka seentu taasisuudha wanti garaa keessa jiru omtuyyuu hin jiru omtu hin sobdi sirritti ilaala sirritti hin to'adhaati isin jechuun jaaladha hin sobdi ishiini innaa isa kanaadha gooftaan koo sinaa ibsu qeddoo yuutii immoo subscribe like haa godhaa isin jechuun jaaladha eebbifama inshallah